Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Freedom Media oduu yeroo kanaaf qabadhee dhiyaadhee isinitti hima. Afuwaas Sultaanii jalqaba irratti oduu ijoo. Obbo Jawaar Mohammad, Obbo Baqqalaa Garbaa fi Obbo Hamzaa Booranaa yaalaaf hospitaala Laandimaark kan turan guyyaa kaleessaa turtii guyyaa 12 booda gara mana hidhaa Qaallittiitti deebi'aniiru. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad qajeelfama haaraa Obbo Fiqaaduu Tasammaa fi Pireezidaantii Shimallis Abdiisaatti dabarsuun dhagahameera. Ajandaan goobana daacee faarsuu kun qajeelfamaan akka ta'e sabni Oromoo bal'aan beekuu qaba jedhame. Oduu biyya alaatiin Beejingitti hobomboleetti cirrachaan makameen dhaamuun dhagahameera. Oduu bal'inaan Obbo Jawaar Mohammad, Obbo Baqqalaa Garbaa fi Obbo Hamzaa Booranaa yaalaaf hospitaala Laandimaark kan turan guyyaa kaleessaa turtii guyyaa 12 booda gara mana hidhaa Qaallittiitti deebi'aniiru. Gama biraatiin guyyaa har'aa mana murtiitti Jawaar Mohammad dabalatee namoonni 4 kan hin dhiyaanne ta'uun beekameera. Beellamni Jawaar Mohammad faa namoota 24 har'a ganama ture. Haa ta'u malee Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fi Shamsaddiin Xahaa dhaddacha har'aa irratti kan hin dhiyaanne ta'uun beekameera. Bu'uura hakimni jedheen dafanii akka lagannaa nyaataa guyyaa 40ffaa irraa bayyanataniif yeroo guyyaa 5 gadi hin taaneef boqonnaa akka godhan waan barbaachisuuf jecha isaanii fayyaa guutuudhaan kennuuf beellamni dabalataa gabaabaan gaafatameera. Himatamnoonni biroo dhiyaatanii jecha kennaniiru. Hundi isaaniitu gocha ittiin himataman kan hin raawwannee fi badii kan hin qabne ta'uu ibsaniiru. Yakka mootummaadhaan nurratti raawwatame malee nuti yakka hin raawwannes jedhaniiru. Namoota dhiyaatan keessaa himatamaa saglaffaan afaan Oromootiin jecha isaa kan kennatu ta'uu yoo ibsu, manni murtii turjumaan har'aa hin qopheessine waan jedheef kanneen har'a hin dhiyaanne wajjin beellama itti aanutti jecha akka kennu jedhameera. Jecha warra hafanii dhaga'uuf manni murtii olaanaa federaalaa akka lakkoofsa Habashaatti gaafa wiixataa bitootessa 13/2013tti beellama qabateera. Oolmaan dhaddacha har'aa irratti gaazexeessaa OMN Mallasaa Dirribsaa har'a mana murtii keessatti kan dubbate, ani yakka kamuyyuu hin raawwanne balleessas hin qabu. Hojiin koo gaazexeessummaadha. Ogummaa koo fi uummata koo kabajeen waggaa 10 ol gaazexeessummaan dalagaa ture. Biyya kana keessatti gaazexeessaa fedhii mootummaa qofaaf dalagutu nagayaan ba'ee gala. Warri akka koo dhugaa fi ogummaa isaaniin dalagan garuu ni hidhamu, ni ukkaanfamu, hojiirraa ari'amu, biyyaa godaanfamu, ni ajjeefamus. Anas carraa kanatu na dhaqqabe. Hidhaaf saaxilamee ji'a 8 oliif mana hidhaatti dararamaa jira malee yakka kamuu dalagee miti jedheera. Himannaa sobaa fi siyaasatu irratti baname. Keessumaa mootummaan ammaa kun gaazexeessitoota bilisaan dhugaa jiru gabaasaniif araarama akka hin qabne eenyufuu ifaadha. Kanaafuu manni murtii kun bilisa ta'uu koo naaf beekee anas ta'ee jaallan koo waliin himatamne murtii haqaa akka kennuun jedha jechuun dubbateera. Dhaddacha mana murtii guyyaa har'aa galmee Jawaar Mohammad jalatti argaman kanneen keessaa namoonni 15 jecha isaanii mana murtiif kennaniiru. Namoota mana murtiitti yaada kennan keessaa namni biroo kan ta'an Obbo Dajanee Xaafaa himannaa isaan irratti dhiyaate irratti bal'inaan yaadaa fi jecha isaanii akka armaan gadiitti mana murtichaaf ibsaniiru. Abbaa seeraa Obbo Dajanee yakka ittiin himataman raawwattaniitu balleessaa qabdu jedhanii yoo gaafatan, Obbo Dajaneen ani yakka kamuu hin raawwanne, balleessas hin qabu. Himannaan anaa fi jaallan kiyya irratti baname himannaa siyaasaati. Akka paartiitti filannoo keessaa nu baasuuf akkasumas ammoo akka sabaatti mirga kennaaf akka hin falmanneef himannaa sobaa nurratti bananii mana hidhaatti nu naqan jedhaniiru. Himannaan irratti baname keessaa tokko waxabajjii 30 bara 2012 booda mootummaan aangoo hin qabu kan jedhu ture. Eeyyen dhugaadhaa barri aangoo mootummaa fi paarlaamaa biyya kanaa waggaa 5ffaa waxabajjii 30 akka raawwatu heera mootummaattu kaa'e. Mootummaanis akka aangoo isaa waxabajjii 30 raawwatu waan beekuuf karaa seeraan alaatiin heera hiikuu jedhee manni marii federeeshiniitti erge. Adeemsuma kanaan seeraan ala taayitaa isaa dheereffateera. Mootummaan ce'umsaa akka dhaabbatuuf waamicha gootetta kan jedhus ammas rakkoo biyya kanaa furuuf Dr. Abiyyiin mootummaa ce'umsaa akka hundeessu irra deebi'een waamicha koo dhiyeessa jedhaniiru. Akka mootummaan taayitaa isaa xumures ta'ee mootummaan ce'umsaa akka dhaabbatuu qabuuf yaada koo kennuun mirga kiyya malee akka na hin taasisus jedhaniiru. Karaa biraatiin himannaan irratti baname walitti bu'iinsa waliinitiif kakaasuu kan jedhu ture. Keeyyanni himannichaa eerame ammoo meeshaa waraanaa fayyadamuun saba waraanaa waliin walitti kakaasuu kan jedhu jalatti
himannichii fi keeyyanni jalatti himatame tasuma waliin argatu waan hin fakkaanne fakkeessanii himannaa sobaan irratti bananiiru. Kanaafuu himannaan kun himannaa siyaasaa waan ta'eef manni murtii bilisaan nu geggeesse furmaata rakkoo biyya kanaa keessatti qooda keenya akka fudhannuuf dirreen siyaasaa cufame akka hundaaf walqixa akka banamu jechuun barbaada. Haaluma kanaan hidhamtoonni kanneen biroos yakkicha akka hin raawwannee fi balleessaa homaatu akka hin qabne dabareen addachaaf ibsaniiru. Oduu wal fakkaatuun Masrat Dhaabaa bu'uura seeraa tokko malee ajaja mana murtii malee guyyaa 37ffaaf hidhamtee jirti. Sagantaawwan televezyiinii adda addaa dhiyeessuun kan beekamtu gaazexeessituu Masrat Dhaabaa gaafa qabamtee magaalaa Galaanitti hidhamte Guraandhala 10 bara 2021 irraa eegalee hanga har'aatti mana murtiitti dhiyaatte kan hin beekne ta'uu maddeen keenya OFM'if himaniiru. Bu'uura seeraatiin poolisiin isii hidhee sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti isii dhiyeessuu qaba ture. San ta'uu baannaan garuu poolisiin hidharraa hiikuuf dirqama seeraa qaba ture. Amma guyyaa 37ffaaf seeraan ala hidhamtee kan argamtu yoo ta'u, ilaalchi siyaasaa fi oromummaa namaa hidhuun waan seeraan alaati. Mana murtiitti dhiyeessuu diduun ammoo hammeenna olaanaa mirga namoomarratti raawwatametu fudhatama. Bu'uura seeraatiin ala Masrat Dhaabaa hidhuun kallattiidhaan yakka bilisummaa isirratti raawwatame nama jechisiisas jedhameera. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad qajeelfama haaraa obbo Fiqaaduu Tasammaa fi Pireezidaantii Shimallis Abdiisaatti dabarsuun dhagahameera. Qajeelfamni haaraan kunis ergaan isaa akkas jedha. Haala amma jiruun aangoon qabannee jirru rakkoo keessa galeera. Naannoon Amaaraa aangoo nurraa fudhachuu barbaada. Kanaafuu karoora ji'a 2 hanga 3 turu qopheessaa. Oromoon mootummaan kun mootummaa kiyya jedhee akka nurra lolu orienteeshinii gurmaa'ina paartii fi mootummaaf kennuu qabna. Akka karoora kanaattis godinoota fi magaalota hundarratti olola kana guyyaa 2 qopheessaa jiru. Ji'oota dhufan kanas ololli kun tooftaa garaagaraatiin dhaabbataan akka faca'u irratti karoorfamaa jiraatuun dhagahameera. Kanumaan wal qabatee namoota akka obbo Leencoo Lataa fi Dr. Diimaa Nagahoo fa'aan hayyoota abbootii qabeenyaa harcaatota paartilee siyaasaa fa'aa walitti qabuun akka eegalan barameera. Ergamni Oromoo fi Oromiyaa diiguu masaraa kiiloo 4 irraa gadi bu'u lafa qabatu dadhabee jedhanii dabbaalonni garee mootummaa boo'aa jiraatuun dhagahameera. Tibba kana obbo Fiqaaduu Tasammaa akkas jechuun waltajjii xiqqoo tokko irratti kan dubbate ta'uu maddeen keenya OFM'if himaniiru. Muummichi keenya nutti mufateera. Wayyaanee jalatti qarshii 50,000 paartii 5 diigaa turre akkamitti miliyoona 100 abaaboo tokkicha diiguu dadhabna nuun jedhee dubbate jedhe Fiqaaduu Tasammaa. Jechi obbo Fiqaaduu Tasammaa kun waan hedduuf keessaa akka qabu hubachuun salphaadha jedha maddi keenya kun. Itti dabaluudhaan maddi keenya kun akkas jechuudhaan yaada isaanii nuuf qoodaniiru. Fiqaaduu Tasammaa nama yeroo qabsoo maastar pilaanii san Muktaar Kadiir wajjin Oromoon bilisoomee jira. Kan hiriira bahaa jiru kashalabbee waan ta'eef rukutaa jirra jedhee miidiyaatti dubbataa tureera. Amma hoogganaa waajjira Biltsiginnaa damee Oromiyaatti torbee 2 duras qurxummii balleessuuf dura galaana gogsuu qabna jedhee nama uummata Oromoo ajjeesisaa jiru jedhaniiru. Horroo Guduruutti dargaggoota maqaa Abaawoo Shanee jedhuun baay'inaan kan ajjeesisaa jiraatuun beekameera. Tibba kana namoota Amaaratu naannoo Horroo Guduruutti dhumatee jira jedhanii Oromoo ficcisiisaa jiraachuunis beekameera. Gareen Biltsiginnaa Oromiyaa beekatumaan callisaa jiraatuun isaanis barameera. Diinni isaanii cimaan Oromoodha. Sila akkas ta'uu baate osoo Suudaan naannoo isaanii humnaan qabataa jirtu nutti hin dhufinaa jechuudhaan hawaasni yaada isaanii nuuf qoodaniiru. Namni yaada nuuf kennan kun kan jedhan waan kana dafnee iyyinee fala barbaadnu malee uummata Tigraayitti loltoonni Eertiraa waliin dalagaa turan nurratti raawwataa jirus jedhaniiru. Biltsiginnaan Oromiyaaf qajeelfamni haaraa muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad irraa kennameera. Hoogganaan Biltsiginnaa Oromiyaa hojiitti hiikuuf karoora baasaniiru. Olola aangawoota Biltsiginnaa gananii fi abaa ofii kaafaa irratti geggeeffamu hedduu akka ta'e maddeen keenya nuuf himaniiru. Biltsiginnaan Oromiyaa keessatti godinaalee 10 aanota 51 walumaa galatti gandoota 867 ta'an keessatti caasaan bulchiinsa mootummaa diigamee harka uummataatti galu amaneera. Gama taasifamaa jiruun Oromiyaa yeroo gabaabaa keessatti nu harkaa baatis jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad humna addaa naannoo Amaaraa Oromiyaa keessatti guuraa jiraachuunis beekameera. Muummichi ministeeraa Oromoo cabsuuf Oromoo keessatti humna addaa naannoo Amaaraa guuruu jiraatuun beekameera. Faallaa isaan Biltsiginnaan Amaaraa booda Oromiyaa to'achuuf nu fayyada jedhanii humna addaa naannoo Amaaraa gara Oromiyaa galchaniiru. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad Oromoon cabsatti caccabuu deemaa jira jechuun taajjabdoonni dubbataniiru.
Gama biraatiin diraamaan muummicha ministeeraa Abiyyi irratti barameera. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad European Union fi US ani humna hin qabu waraana Eertiraa fi humna addaa naannoo Amaaraa Tigraay keessaa isin galaa baasaa jedhee muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad European Union fi US itti gaafatee kufaa ta'uun beekameera. Waraana Eertiraas kan Amaaraas akkuma naannoo Tigraay keessa galchiteetti baasi jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Abiyyi akkuma barate addunyaa kaadiree isaa kan Finfinneetti leenjisu itti fakkaatee sobuuf yaale garuu haa ta'u malee diraamaan isaa harkatti fashalaa'eera. Ajandaan goobana daacee faarsuu kun qajeelfamaan akka ta'e sabni Oromoo bal'aan beekuu qaba jedhameera. Hoogganaan piroojeektii kanaa Abiyyi Ahmad mataa isaatis jedhameera. Namni waan keessoo garee biltsiginnaa keessa jiru akkas jechuudhaan nuuf qoodaniiru. Ergamtoota sirna nafxanyaa lafa qabsiisuu keessatti gahee qaban akka goobana daacee fi Habta Giyoorgis Diinagdee fa'aa gootota Oromoo Itoophiyaa ijaaran jedhanii faarsuu qabna jechuun akka yaadame jedhame. Erga Oromoon jarreen kana gootota keenya jedhanii fudhatanii booda Minilikis fudhachiisudha. Abaa'oo fi Wayyaaneetu olola irratti oofe malee Minilik Oromoodha jedhee dubbatee ture muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad. Itti aanee ammoo siidaan aanolee fi calanqoo asoosama malee dhugaa miti kanaafuu diigamuu qaba kan jedhudha. Seenaan aanolee fi calanqoo OBN irratti gonkumaa akka hin kaane qajeelfama dabarsaniiru. Gootota mirga Oromoof falmaa turan warreen akka Jeneraal Taaddasaa Birruu, Jeneraal Waaqoo Guutuu fi kanneen biraa akka Itoophiyaa gudditti falmaa turanitti dhiyeessaa jedhee muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad qajeelfama kenneera. Goobanni daacee bakka deemeetti waraana kamuu injifatee boodarra lubbuun isaa warruma soddaa isaa harkatti akka baate ni beekama. Gama biraatiin mootummaan naannoo Oromiyaa tibba kana naannoo Tigraayiif gargaarsa qarshii miiliyoona 257 gumaache. Akkasuma ammoo wiirtuun aadaa fi barnoota xaayituu fi qarshii miiliyoona 5 gumaache. Tibba darbe mootummaan naannoo Sidaamaafis qarshii miiliyoona 100 gumaacheera. Faallaa kanaan ammoo iddoo tokko tokko kan dhagahaa jirru garuu mindaan hojjetaa Oromiyaa kaffalamaa kan hin jirre ta'uun beekameera. Biyyoonni biroo wabii jireenya uummataa isaanii erga mirkaneeffatanii waan irraa hafeen warreen wabii jireenyaa mirkaneeffatuu hin dandeenye gargaaru. Asitti garuu bu'aa siyaasaaf uummata harka afaanitti jiraatu harka duwwaatti hambisanii jiraachuun beekameera. Oduu biyya alaatiin Beijing habomboleetti cirracha makan dhaamte. Magaalaan guddittiin Chaayinaa Beijing waggoota 10 asitti habomboleetti cirracha makateen hammaataadha jedhameen dhaamteetti. Samiin Beijing dhukkee cimaan kan haguugame yoo ta'u magaalattiin habomboleetti cimaa yeroo dhiyoo asitti isii mudate hin beekne ta'uu ibsameera. Habomboleettichi qilleensa hin baratamne kan uume yoo ta'u faalama qilleensa haalaan kan caalee fi kutaalee biyyattii tokko tokko sadarkaa ta'een ol dachaan akka mudate himameera. Kanaan wal qabatee yeroodhaaf balaliin xiyyaara haqamaniiru jechuun Reuters gabaaseera. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu yeroo qabannee dhiyaanne isaan kana turanii waan nu daawwattaniif galatooma.